Addunyaa keenya irratti waa'ee bakka dhalli namaa akka salphaatti argamuu hin dandeenyee fi dhaabbattoota gurguddoo garaagaraa fi biyyoota gurguddoodhaan waa'ee bakka wanti iccitii itti raawwatama jedhamu waa'ee bakka dachee kanarraa adda bahee jiru yeroo ho'aadha jedhamus seentigireedii negatiiva 50 kan qabaatuu fi sadarkaan qorrasaa inni olaanaanis digirii seelsheesii negatiiva 89 galmeessisuun bakka qorraa fi dhokataa addunyaa keenyaa bakka ta'uu danda'e waa'ee bakka Antaarkitikaa hagam beekna laata. Guyyaa har'aas yaada keenya walitti qabnee yaadaan gara bakka iccitii ta'e kanaa adeemnu. Bakka kanatti maaltu raawwatama jennee jechamarraa kaanee hanga sadarkaa inni har'arra jirutti waliin ilaalluu yaalla. Yaadaan gara Antaarkitikaa adeemnu. Harka fuune akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota VTV. Kun qophii dhamdhama gurraati. Qophii dhamdhama gurraa keenyaan qophiiwwan gurra keenyatti dhamdhaman adda addaa isiniif dhiyeessina. Qophii keenya har'aanis waa'ee bakka baay'ee qorraa fi iccitii ta'e waa'ee bakka Antaarkitikaa jedhamu kan waliin ilaallu ta'a. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu Anayyaantuu Baacaati. Nu waliin tura. Bakka namni hin geenyee fi cabbii ta'e kanatti osoo cabbii hin hojjetin ho'a aduu xiqqoodhaan qofaa bishaan ta'anii kan itti fufuu danda'an qaamonni bishaanii 400 ol bakkuma kanatti akka jiran ni dubbatama. Bakki kun bakkeewwan kan biroo waliinis akka wal madaaluu hin dandeenyee fi haala nama ajaa'ibsiisuun maashinoota ATM lama qofaa bakka qabudha. Akkasumas bakki kun wantoota adda ta'anii fi dhokataa ta'an wantoota hedduus qabatee bakka jirudha. Bakki kun erga imaltoota Raashiyaatti kan argaman jaarraa 19ffaarraa kaasee dachee kanarraa akka jiraatan kan himamuu fi uumamoota biyyoota biraa kan ta'anii fi bakka aaliyaansonni itti argamanidha jechoota jedhanii dabalatee lakki bakka kanatti uumamni akkasii hin jiru jechuun saayintistoonni hedduun ni dubbatu. Bakka dhoksaa balleessaa mootummootaa akkasumas bakka wantoonni dhokataan adda addaa itti raawwatamanidhas ni jedhama. Baay'een ni jedhama. Baay'eenis ni odeeffama. Nuyi garuu dubbii keenya jalqabuuf jecha seenaa isaaniis jechama isaaniis ibsinee haa kaanu. Jechamaan baroota hedduuf wantoonni hedduun dubbatamaa fi kan turee fi yeroo booddee garuu kana booddee magaalaan Atlaans cabbii kana keessatti ija namootaarraa dhokatee argamte jechuun saayintistoonni otoo hin hafiin shakkii kaa'u. Magaalaa dhokattuu kana dhaloota Kiristoosiin dura yeroo jalqabaaf bara 360 kitaaba isaa keessatti kan kaase xiinxalaa Giriik kan ta'e Piluutoorraa kaase carraawwan hedduudhaanis kan dubbatamu ta'ullee beekaan kamiyyuu garuu dhugaa bakka sana jiru baruu fi mirkaneeffachuu dadhabuusaan addunyaa keenya irratti qorannoowwan hedduun taasifamuun deebii garuu kan dhabanii fi wantoonni yeroo yerootti argamanis wantoota namaaf hin galle ta'uusaan kallattiillee kan irratti hin keenyee fi bakkeewwan dhokatoo addunyaa keenyaa keessaa Antaarkitikaan dursee argama. Bineensota muraasaa bakka qorraa ta'e kana jiraataniin ala wanti lubbuu qabu ni tura jedhamee bakka hin yaadamne kanatti wantoonni ajaa'ibsiisoon yeroo yerootti argamanis ni mul'atu. Mootummoonni addunyaa waa'ee bakka kanaa yeroo ammaa dhiphachuu irratti argamu. Sababiin isaa immoo cabbiin ardii kana keessatti argamu haala nama ajaa'ibsiisuun baquusaa ittuma fufeera. Cabbiin hamaan ardii kana keessa jiru haaluma kanaan itti fufnaan immoo addunyaa keenya haala hamaa keessa buusuu akka danda'utu sodaatama. Mootummoonni addunyaa keenyas yeroo walga'ii ta'anitti waa'ee bakka kanaa kaasuun baramaa ta'eera. Waa'ee wanta dhoksaadhaan bakka kanatti godhamu garuu shakkiin alaa wanti ifatti dubbatamee jiraachuu baatullee wantoonni ajaa'ibsiisoo fi dinqisiisoo ta'an akkasumas wantoonni ibsuuf nama rakkisan ardii kana keessatti argamuu danda'aniiru. Itti aansuun kanan isin daawwachiisu wantoota ardii kana keessatti argamanii fi baay'ees kan nama ajaa'ibsiisanidha. Jalqaba irratti bakki kun bakka lafti gogaan addunyaa keenyaa itti argamudha. Akka tasaa bakkeewwan gogaa adda addaa argineerra. Lafti gogaa ta'uun isaa maal nama ajaa'ibsiisa jechuu dandeessu. Kun garuu humnaan ol gogaadha. Wanti nama dhibu immoo bakki gogaa kun bishaaniin marfamee jiraachuusaati. Ardiin cabbii hamaa qabaachuun beekamu kun haala baramaa fi haala yaadamuun adda ta'een akka saayinsiin jedhutti waggoota miiliyoona 2f wanti bokkaa jedhamu bakka kana tuqee hin beeku. Kanaafis bakka gogaa ta'ee addunyaa keenya keessatti uumamuu danda'eera. Bakki kun haala cabbii cimaa naannoo sana jiru waliin argineen gogaa ta'uun isaa simameera. Ardiidhuma cabbii humnaan ol ta'e qabuu fi bakki bishaan qulqulluun addunyaa keenyaa itti argamedhas jedhama. Sababiin argamuu lafa gogaa kanaa akka tasaa ho'a aduun hurkii waan tan jirreef akka ta'e himamuyyuu cabbiin xiqqoon ishee akkasumas bishaan homtinuu bakka kanatti dhabamuun isaaf garuu sababiin amansiisaa ta'e hin argamne. Garuu bakka addunyaa keenyarraa gogaa ta'ee fi beekamaa ta'uu danda'eera. Bakki cabbii hamaa fi bishaanota gidduutti argamu kun amala adda ta'een addunyaa keenyarraa pilaaneetii kan biraa kan ta'ee fi Maarsitti akka dhiyaatu yaaduun qorannoo hawwaa Ameerikaa guddichi qorannoowwan adda addaa naannichatti taasisuun dachee irratti yaalii Maarsii qorachuun yookiin vaayikingii jalqabuusaan Antaarkitikaan cabbii hamaan bakka itti uumamurraa dachee keenya caalaa pilaaneetii kan biraa irratti argamu yaanni jedhu akka ka'uuf sababa ta'eera.
Inni lammaffaan waa'ee buqqeewwan mataa dhedheeroo bakka kanatti argamaniiti. Bakka kana bakka dhokataa ta'e akka jedhamuu fi bakka sodaachisaa akka jedhamu kan isa taasise keessaa argamni tokkoffaan akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2014 buqqeewwan mataa dhedheeroo 3 kan beekamurraa adda ta'anii argamuu isaaniiti. Dhimmichi akka ajaa'ibsiisu isa taasiseera. Bakka dhalli namaa jiraachuu miti xiqqoo turuun iyyuu ulfaataa ta'etti buqqeewwan mataa namaa 3 argaman kun haala buqqeewwan mataa namaa baratamaa ta'e irraa adda ta'een Gibxii fi Peeruutti akka warra argamanii akka kan warra barmaatilee moototaa fi abbootii qabeenyaa duraanii bocni isaanii sirriin akka geeddarame kaasuun bakkeewwan Afrikaanonni itti argaman lammiilee Gibxii fi Ameerikaa kibbaa Peeruu waliin walitti dhufeenya akka qabu kan ibses ta'eera. Inni sadaffaan wiiskii waggoota 100f bakka kana turedha. Bakka cabbii humnaa ol ta'e kanatti ta'iiwwan uumamaan ta'aniin ala bakka kanatti waggoota 100 akka lakkoofsan kan dubbatamuu fi saanduqoonni 2 qorattootaan kan argaman yoo ta'u cabbii hamaa kana keessatti saanduqoonni 2 erga argamanii booda wanti keessa isaanii jiru maal akka ta'e baruu dhabuurraa kan ka'e cabbicha bittimsuuf yaaliin taasifamus qabeenya meeshaa sana keessa jiru akka hin balleessineef jecha waggoota hedduuf yaaliiwwan garaa taasifamaa turuun dhuma yeroo saanduqoonni kun banamanittis saanduqoonni wiiskiidhaan guutamanii arguun isaanii qorattoonni dubbataniiru. Wiiskiiwwan kun jaarraa tokkoof dhokatanii turuu isaaniin ala eenyuunii fi akkamitti dhokatanii akka kaa'aman wanti haga ammaatti jedhamee jiraachuu baatullee dhugaatiiwwan gatii mi'aawaa saamsamanii turan keessaa qaruuraawwan 10 qorra cimaa qabaniin qorannoowwan gara fuulduraatti taasifamuuf fayyadu jedhamanii kaa'amuun isaanii dubbatameera. Inni arfaffaan bakka kanatti argamu immoo bineensota hin beekamnee fi lafeewwan isaaniiti. Waggaa 13 dura naannoo Antaarkitikaatti lafeen argame kun naannoo Antaarkitikaatti uumamoonni bebbeekamoon ni argamu jecha jedhuun shakkii kaa'u. Dabalataan kutaa addunyaa keenyaa biraatiin immoo uumamoonni nuti hin beekne akka argaman kan mirkaneessedha. Uumamoonni nuti hin beekne akka argaman kan mirkaneesse carraadhuma kanaan yoo ta'u, wayita argannoo kanaattis addunyaa keenya waliin uumamni wal baree gosa bineensota hoosiftootaati. Wayita argannoo kanaattis addunyaa keenya waliin uumamni wal baree gosa bineensota hoosiftootaatti kan ramadamuu fi fakkii adurree kan qabuu fi karaa biraa immoo bineensumti kun buphaa kan buusuu fi uumama addaa akka ta'etu himama. Lafeen bineensaa bakka kanatti argames yoo xiqqaate waggoota miiliyoona 250 akka lakkoofsise saayintistoonni qorannoo isaanii yeroo garaagaraan mirkaneessaniiru. Wanti kun hundi garuu qorannoodhuma ture. Haga ammaattis wanti irratti walii galame hin argamne. Akkas jechaa waa'een iccitii bakka kanaa dubbatamaa as gaheera. Gaaffiin inni guddaan immoo bakka dhokataa fi adda ta'e kanatti Ameerikaa, Jarman, Raashiyaa, Faransaayii fi Chaayinaan maal hojjetu? Gaaffii hawaasa hundaati. Nutis gaaffii kanaaf deebii qindeeffachuun qophii keenya itti aanutti kan isin biraan geenyu ta'a. Horaa bulaa.